Tiraamp fi Netanyahu marii Iraan irratti walii galtee malee White House gadhiisanii bahuun dhagahame. Teheraan waan dhufu hundaaf haloo bahuu yeroo akeekkachiistu dhiphinni ol ka'eera. Waliigahiin pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp fi muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahu gidduutti taasifamee ture. Iraan irratti walii galtee ifa ta'e tokko malee xumurame jechuun miidiyaaleen addunyaa gabaasaniiru. Marii isaanii White House erga taasisaniin booda pireezidaantii Tiraamp tarsiimoo Iraan ilaalchisee wanta murtaa'aa irraa kan geenye gaazexeessitootaaf ibsaniiru. Ibsi kun battaluma sanatti qindoomina USA fi Israa'el egeree Iraan irratti qaban gaafii keessa galcheera. Netanyahu waadaa cimaa barbaadanii Waashingtan gangalan ta'us dubbiin akka isaan barbaadanitti qajeeluu fi hin dandeenye jedhame. Israa'el sagantaa niikuleeraa Iraan tarkaanfachaa akka jiru irra deddeebitee akeekkachiisuun qondaalonni Israa'el yeroo dhumaa jiraachuu irra deddeebiin amantaa qabu. Dippiloomaasiin Teheraan dhaabuu dhiisuu mala jechuun sodaa guddaa keessa galaniiru. Haa ta'u malee pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii niikuleeraa Iraan waliin taasifamu itti fufuu akka qabu cimsanii dubbataniiru. Netanyahu mariin dippiloomaasii Iraan waliin taasifamu bu'aa akka finne Tiraampiif ibsuun akkasumas maricha adda kutuun tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu gaafii kaasaniiru jedhame. Haa ta'u malee Tiraamp marii Iraan waliin jalqaban itti fufuu akka qaban hubachiisuun marichi yoo fashalaa'e garuu tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu ifoomsaniiru. Amma waliin qondaalli nageenyaa Iraan Alii Laarjaanii marii marsaa jalqabaa Oomaan keessatti gaggeeffame irratti Teheraan yaada qabatamaa Ameerikaa irraa akka hin arganne ibsaniiru. Akka Laarjaaniin jedhutti mariin kun ergaa wal jijjiiruu qofa kan of keessaa qabu ture. Waashingten falmii niikuleeraa furuuf dhiyeessii addaa yookiin bal'ina hin dhiyeessine jedhaniiru. Kuni kanumaan osoo jiru murtee USA marii irratti bobba'uuf murteessite tarkaanfii waraanaan doorsisu ogummaa fi loojikii kan hin qabne jechuun ibseera. Dabaluunis Laarjaaniin Iraan gaafii badhaadhina yuuraaneemii zeeroo jedhu gonkumaa akka fudhanne jala sararuun ifa godheera. Iraan oomisha anniisaa fi qoricha murtaa'e oomishuuf teekinooloojii badhaadhina niikuleeraa hin barbaaddi jechuun ibse. Sagantaan misaayilaa isaanii sarara diimaa akka ta'e irra deebiin mirkaneessaniiru. Iraan dandeettiin ittisaa ishee mariif kan hin dhiyaanne ta'uu cimsitee dubbatti. Laarjaaniin akka ibsetti Ameerikaan dachee Iraan yoo aleelte Iraan buufata waraanaa Ameerikaa naannicha keessa jiran irratti dhukaasti. Humnoonni USA biyyoota bahaa giddu galeessaa kanneen akka Iraaq, Qaataar, Bahreenii fi Yuunaayitid Arab Imireet keessa buufataniiru. Wallabdeen akkasii rukuttaa daangeffame bira darbee dafee babal'achuu danda'a. Akeekkachiisni kunis Iraan yoo haleelamte deebii waraanaa kennuuf qophii ta'uu ishee agarsiisa. Gama biraan Israa'el marii kana mancaasuuf yaalii goote jechuun Iraan himatteetti. Akka Laarjaaniin jedhutti Israa'el naannicha gara waraana haaraatti dhiibuuf yaalaa jirti. Himannaan kun kan dhiyaate yeroo wallabdeen Israa'elii fi Iraan gidduu jiru sadarkaa olaanaa irra gahetti yoo ta'u, Israa'el walii galtee Iraan badhaadhina yuuraaneemii akka itti fuftu hayyamu kamiyyuu yeroo hunda mormaa jirti. Fuuldurri falmii niikuleeraa Iraan dippiloomaasii dhugaa fi araarama dhugaa uumuu danda'uu fi dhiisuu irratti hundaa'a. Aga sanatti bayii giddu galeessaa hafuura ishee qabachuun tarkaanfii itti aanu sirriitti eegaa jirti.